السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني إلما نرمولا بقى جراتني سينا مي سينا مي guyyaa kalee dheengaddaa tippa kana waan adda addaatu deemaa jira. Waan kanarraa waan tokko dubbachuun barbaadeeti. Seenaa mee sheer godhaa. Du'a obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa irratti gocha suukanneessaa paartii badhaadhinaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirurraa waan tokko haasa'uun barbaadeeti. Kanaaf uummanni Oromoo amma maaltu nu barbaachisa, maal gochuudha qabna waan jedhu irratti waan tokko haasa'uu barbaadeeti. Seenaa akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti guma Hacaaluu baasuudhaaf qeerroon qarreen manguddoon Oromoo hedduu isaanii baanii waa hedduu dalagaa jiranii waan sanirraallee waan tokko odeeffannoo jirtu wal biraan geggeenya. Kanaaf hundumti keessanuu sheer godhaa. Seenaa mee hundi keessanuu tole. Namni yaada qabdan ibsachuu barbaadanis rakkoo hin qabu. Isinii barreessaa lakkoofsa koo achirratti bilbiltanii yaada keessan ba'uu dandeessu. Qeerroo Gada Basaasaa hedduu galatoomaa. Baay'ee nu boonsitanii baay'een isinitti boone hedduu galatoomaa. Ammas tarkaanfii wal fakkaataan naannoo Oromiyaa guutuu keessatti akkasumatti deemaa jira. Haaluma kanaan jajjabaatee itti fufuudhatu jiraata. Guyyaa kaleessaa qeerroon Oromiyaa keessaa hedduun isaanii qabeenya nafxanyoota hedduu ajjeesaa turanii, qabeenya isaanis barbadeessaa turanii. Wanni akkanaa Oromiyaa keessatti ammaaf wanti nu barbaachisu wanta kana ta'uu irra jiraata. Ilmaan Oromoodha qe'ee isaanii abbaa qabeenyummaa isaanii osoo irraa fudhachaa jiran, qe'ee isaaniitti dhufanii osoo isaan dhaalaa jiran, osoo nabseen jiran ilmaan Oromoo jal'isuutu dura hin jiraatu. Kanaaf ammoo ilmaan Oromoodha bakka jirtan hundatti waan kana irratti dalaguutu irra jiraata. Kanaaf waan takka naannoo godina Arsii keessaa naannoo Shaashamanneetti qabeenyi wayyaaneedha yookaan qabeenya nafxanyaadha hedduun barbadaa'ee jira. Akkasumas hedduus saamsanii jiranii, nama hedduus naannolee Oromiyaa hedduu keessaa du'aa jiru. Uummanni nafxanyaadha jechuudha. Kun ammoo ejjannoo cimaadha. Haala kanaan itti fufee yoo jedhe uummanni Oromoo of kabachiisuu danda'a. Fakkeenya isinuu fudhe magaalaa Hasaasaa Gada Basaasaa keessatti qabeenya nama hedduu, fakkeenyaaf namni dhalataa naannoo sanii hedduun ni beekanii Asnaaqechi, Boggaalee, Garraadoo akkasumas Abinnatii fi Tafsimoo inni tokko immoo isa sana jechuudha. Intaloon Asnaaqee jedhamtuun kilinika qabdi naannoo magaalaa san keessatti jechuudha. Kilinika isiisan keessattis
kilinika isiitiif mana yaalaa isii akkasumas farmaasii illee qabdi akkasumas hatta mana jireenya isiitii fi makiinaa isii illee qeerroon Oromoo dhukkee irraa kaastee jirti. Intaloon tun yeroo achitti magaalaa san keessatti jiraatu san ummata Oromoo yeroo yaalaaf mana isii kan dhaqan yeroo hedduu ummata Oromoo saniif tuffii qabaachaa kan turte. Ija gadaanaadhaan namni hunduu kan yaalamu mallaqa isaatiin garuu ammoo tuffii gadaanaadhaan ija gadaanaadhaan namuma mallaqa ofiitiin yaalamu kanayyuu qee isaa irra teessee isaan achitti tuffataa turte. Garuu hadha ammoo Oromoon qeerroon likkii ishee itti himeet qabeenya isiis barbadeessee jira. Ishiiyyuu silaa kan absee baasan ture argachuu hin dandeenye malee. Kanaaf ummanni Oromoo yoo akkanatti qee ofii irratti of hin kabachiifne yoo akkanatti qee ofii isaa irratti abbaa hin taane bakka mittuu abbaa ta'uu hin danda'u. Qee kee irratti abbaa ta'uudhaaf of kabachiisu sira jiraatu. Qee kee sirra dhufeet osoo ati qee kee irra jirtu si dhaaluun irra jiraatu. Warra qee dhufee si dhaalu hunda irrattu tarkaanfii barbaachisaa ta'u fudhatutu irra jiraata. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka mii jirtan keessattuu warroonni biyya alaa jirtan wanni yeroo ammaatti isin barbaachisu nurratti dirqama ta'e nurraa barbaachisu yoo jiraate ilmaan Oromoo qee isaanii gandatti galtu hundi keessan bilbiltee odeeffannoo garaagaraa waliin dhaqqabsiisu naannoo kanatu jira ammaaf fuuldurri keenya kanatti deemuu qabna wanna kanatu nu barbaachisa waan kana wanti dalaguu qabdu takkaan takkaa fira kan kee haalii kee irra bilbiltee akkasumas namoota quba ol qabdu irratti bilbiltee kana dalaguutu irra jiraatu. Ijoollee Oromoo qeerroo Oromoo hedduu hidhaa jiran Bojawaariinis dabalatee Baqqalaa ijoollee Oromoo ija Oromoo ta'an aktiivistoota hedduu akka Kiyaar Bashiir akka Arafaat Oromoo akka Sonaa akka Musammaa yookaan pirezidaantii Maamee akka Shamsaddiin hedduun isaanii hidhaa jiran kalaakobsa hin dhuman akka isaan ijoollee Oromoo akka isaan qeerroo hin kakaafneef wanti isaan hidhamaniif ammoo. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo ganda isaanitti bilbilee waan jiru rakkoo jiruu fi waan irra jirullee isaan hubachiisutu irra jiraata. Kanaaf hundi keessanuu irratti dalaguu irra jiraata waan kana. Akkasumas Boggaalee namicha jedhamu magaalaa Asaasaa kana keessattis namticha quufee afaan namaa dhabee magaalaa san keessatti jechuudha ganda namaa dhaqee ganda namaa san keessatti illee anjabaadha haa deemudha garuu qeerroon galata qabdi. Isas qabeenya isaas mana jireenyaa isaas gubanii jiran mana jireenya isaas dhukkee irraa kaasanii tarkaanfii bareedaa irratti fudhatan. Kana kanurraa barbaachisu kana eeggamus nama si kabajee si wajjin jiraachuu hin dandeenye kamuu tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhatutu irra jiraata. Ganda hundattuu keessattuu warroonni biyya alaa jirtan waan kana irratti dalaguu qabdan. Hanga yoom ciisnullee akkanaanuu duunkeen oolaan jiru. Oromoodha amma yeroo ammaa wanni isaan barbaachisu mirga biraatii miti mirga jiraachuudhaan. Mirga jiraachuu dhabee jira mirga biraa haasa'uu osoo hin taane mirga lubbuu ofiitiin jiraachuu dhabee jira. Kana waan ta'eef mirga lubbuun jiraachuu fi kabachiisuuf ammoo dirqama gadi ba'uus irra jiraata manallee ta'etu duuti sirraan ooltu waan ta'eef. Akkasumas namticha Garraadoo jedhamu warshaa qaba. Warshaa kana uummata miskiina irraa lafa isaa irraa fudhatee kaasaa gahaayuu kan argan. Warshaa itti banee warshaa san irratti abbaa qabeenyaa cimaa ta'ee qabeenya guddaa horatee ture magaalattii san keessatti jechuudha. Kanarraanuu uummata Oromootiif kabajaa dhabuuf uummata ganda saniitiif kabajaa qabu qee isaanii irraa isaan buqqisiisan irraa kabajaa dhabee fi itti boonaa nama turedha. Oromoon singora namni hanga ammaatti du'aa jiru Amaaraayis ta'e namni qabeenya isaa barbadaa jiru nama Oromoo tuffateedha malee
miskiin akkanaan amaaratlee ta'e miskiin akkanaan nama waliin jiraataa jiru namni maqaa isaa dhahaa jiru hin jiru. Nama rakkoo isaa itti beekan, nama kabajaa saba kanaaf hin qabne, nama Oromoodhaaf kabajaa takka hin qabnedha. Namni hanga ammaatti du'aa jirus qabeenyi isaas barbadaa jiru jechuudha. Yoomis taanaan nama kabajaa siif hin qabneef, nama iddoo siif hin laanneef atis iddoo laatuuf sirra hin jiraatu. Tarkaanfii barbaachisaa ta'u irratti hojjetu, irratti fudhatutu irra jiraata. Namichi kun abbaa qabeenyaa guddaadha. Qabeenya guddaa horate magaalaa san keessatti. Garuu hoo ija gadaanaadhaan uummata kana laala yeroo hedduu tuffiidhaan qabeenyi inni hore sun abbaan qabeenyaa abbaan lafaa sun osoo booyuu maqaa investii jedhu kanaan qeef lafa isaarraa abbaa qabeenyaa san buqqisee isa achitti fide wayyaaneedha. Namni kana dalagaa jiru jechuudha. Isa san irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun hedduu isiniin boonna. Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa guutuu keessatti waan akkanaatu deemaa jira. Hundi keenyaa waan kana waan jira quba ol qabaachuu odeeffannoo jiru waliif fiduu ammas ammoo gara biyyaa bilbilanii waan jiru wal hubachiisuutu nurra jiraata hundi keenyayyuu. Akkasumas abinnati kan jedhu jira naannuma sana jechuudha. Isa irratti illee akkanuma tarkaanfii wal fakkaataa fudhatan. Taffis kan jedhu sanillee baabura qaba. Baabura isaa sanfaa guban. Akkasuma nama 5 moo 6 namni lubbuun dabre jechuudha. Tarkaanfii akkanaa kana seeraatti yoo fudhanne kabajaadhaan nama waliin ganda keenya keessatti yoo ka jiraatu taate kabajaan jiraachuu dandeetti. Ulfinna didduu ammoo Gondariif Goojjamitti bakki isheen galuu jechuudha. Qe'ee abbaa qabdu irratti dhuftee abbaa ta'uu hin dandeessu. Qe'een abbaa qabdi. Kabajaan si waliin jiraachuu dadhaban yookaan kabajaan si wajjin jiraachuu hin barbaanne taate kabachiisuu kabajaa ofitti horsiisutu nurra jiraata hanga yoom. Kanarra darbee waan isin ajaa'ibaa waan isin gaddiisaa Masrii keessatti ilma Oromoodhaa ka Harargee tokko nafxanyaan sikkiinaan waraantee miidhaa hedduurraan geetee jirti. Maaf ta'a ka biyya keenya keessatti hundi dararan qate biyya ormaa keessattis wanni akkanaatu deemaa jiru. Oromoon bakka mittuu ofii qophaawaa ta'utu isinirra jiraata. Rakkoo dhufu kamiyyuu ofirraa deebisuuf qophooytanii jiraachuutu qabdan bakka jirtan kamittuu jechuudha. Ammallee ijoolleen Masrii jirtan mucaa Oromoo ka sababa Oromoo ta'eef qofa ka biyyatti dhiibbaan irraan gahamaa jiru hanqatee asitti illee dhiibbaa irraan biyya ormaa keessatti illee dhiibbaa irraan gaha kanaaf isaa warra dhiibbaan gahan kanaanis tarkaanfii bareedaa waan isaaniin malu irratti fudhatutti isinirra jiraata. Hanga yoomituu ciisanii jala duun yookaan duutu waan hin oolle jala ciisanii wanni ta'aniif tokko illee hin jiru. Kanaaf ummanni Oromoodhaa waan kana irratti gadi fageenyaan dalaguutu qabdan. Lammataan poolisiin Oromiyaa dhugumatti akka maqaa kana yoo qabdan taate hooggantoota paartii Biltsiginnaa gubbaarraa qabee hanga jalaatti keessattuu Abiyyi Ahmad wanni haasawuun isaarraan tolle isa ajjeese Hacaaluu ajjeese hin hanqanne hooggantoota Oromoo hidhatti dabarse sun hanqatee fi ammas deemee waggaa 10 dura jaalee kiya ture osoo jedhee afaan damma dibatee as garagallee ko takka saala takka hin qabne haasa waraana isaatti argee durbii isaa ajjeese eessuma isaa dhahee abbaa isaa illee dhahee miidhaa guddatu irra gahee jira. Obboleessa isaa illee akkasuma jira. Dhugumatti inni osoo jaalee kiya akka jedhee amma haasa'u kun fakkeeffatee waan akkanaa haasa'u waraana isaatti argee ummata qaraa gadda guddaa keessa jiran gadda biraa gadda irraan yoo itti dabalu kan poolisiin Oromiyaalles nama kana dhugumatti nama Oromoof quuqame ta'uu dhabuu isaa hubatutu isinirra jiraata. Tole mee lakkoofsa isin ergaa ture. Warroonni sawaa qabdan keessattuu ammaaf sawaan na bira jira waan ta'eef. Isinii barreessaa jira wanna irratti ilaallachuu dandeettan.
yookaan koomin daqiiqa isinii barreessee jira warri yaada ibsachuu barbaaddu ibsatuu dandeetta yookaan koomentii irratti illee isinii barreessee jira. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka muu jirtan waan kana irratti dalaguu qabna. Waan kana irratti dalaguuf wanni jechuu barbaadu guddaallee haasa'uun barbaadu poolisii Oromiyaatiif amsa takkatti qofa qaba. Dhugatti hedduullee isiniin boona Jawaariin dabarsineen kenninu jettanii ubbira qabu keessaniif hedduu galatooma. Federaalatti hin dabarsinu jedhanii dhorgachuun isaanii Oromummaaf quuqama qabaachuu isaaniiti kan garsiisu. Ammas taanaan mootummaan kun ni dhufa ni dabra. Kanaaf ammoo saba keessan irratti qawwee hin garagalchina diina keessanitti malee. Diina keessanii lola. Diina keessan irratti qawwee keessan garagalcha. Hoggantoonni paartii kanaas dhugumatti namni jala masaka maartan kun nama yeroo ammaa akkuma gaaf nugusa ta'uu barbaada yoonsan nama niksinaa yookaan nugusa ta'uu barbaaduudha malee nama Oromoof quuqama qabuudhaa miti. Nama quuqama Oromootiifis dubbataa jiruun fakkaatu. Invite argadhu Zeeni ammas na bira hin jiru Zeeni na bira hin jiru invite argadhu yoo barbaadde Faraha invite argatteen ta'a rakkoon qabu invite argadhu mali invite argadhu invite argatte keessummeessuu danda'a yaada qabdu ba'uu dandeetta. Kanaaf ummanni bilchiginnaan kun kaayyoon isaanii ummata Oromoo daamsuu, ummata Oromoo jaamsuu, ummata Oromoof quuqame yookaan ummata Oromoof dubbatee miti. Dhugaan dhugatti wanni Hacaaluu irratti geggeeffame wanna jaraan qindaa'e akkasumas nafxanyaadhaan harka wal naqatanii wanna isaan dalaganiidha. Dhugaa Rabbii dubbatuuf Hacaaluun du'eef yookaan Jawaariif Baqqalaaf Hamzaan hidhamteef yookaan ijoolleen Oromoo qeerroon hedduun Oromoo hidhamaniif kaayyoon Oromoo takkallee deemuu hin danda'u. Yeroodhaaf isiniif fakkaatuu danda'a. Arma duras mootummoonni darban akkanuma godhaa turan garuu hin dandeenye. Garuu hin dandeenye. Akka isaan yaadanitti osoo ta'e qaata ture. Hin mijawneef malee. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessan waan kan irratti yaadu waan kan irratti ilaaluu danda'u jiraatan osoo dhugumatti namni kun Abiyyiin kun quuqama Oromoo xiqqoo ishiillee kan qabu ka ta'u taate waan kana hin dalagu. Dalagee hoo ummanni Oromoo sile hangana sile haganu hundi gowwaasi'a haganu hunda nama waan beeknetti fakkaate. Akkas jedhee ka'ee ilmaan obboleeyyan isaanii isa ajjeesee obboleessa isaallee ajjeesee abbaaf firaaf aalii isaa guutuu warra gaddaa godhe deebisee illee lammaffaa jechaadha. Wama dura dalagaa ture karoora dura qabatan jechuudha. Gurbaan kun Finfinneetti hojii awwaalame. Awwaalli isaa Finfinnee yoo ta'e rakkoo qaba. Qe'ee abbaa isaatii bar. Qe'ee abbaa isaa irratti awwaalchi yoo godhame rakkoo inni fidu maal? Wanni inni miidhu maal? Taraa namaatii barkaachitti awwaalamaa ture asiin durallee
gurbaa qeerroo ija Oromoo ta'e kana yoo achi keessatti awwaalame awwaalli isaa yoo achi keessatti rakkoon qabu maali Hacaaluu bar namni kun isa kanaaf nama kana olti waan kana olitti osoo ka danda'amuuti isaa godhamuu qaba malee awwaalchi isaa Finfinnee keessa kan taane jechaaf ka inni du'e hanqatee gadda biraa uummata Oromootti irraan dabaluun isaa kun gocha diinummaa caaluudha. warroon isa jala yaatanis akkana paartii badhaadhinaa paartii maalii jettanii haasoftan ammarraa of hubattuutu isinirra jiraata. dhugumatti namni Hacaaluu jaalattu dhugumatti namni Oromummaa jaalattu dhugumatti namni haqa Oromoo jaalattu haquma haqaa namni jaalattu dhugaa kana hubatuutu isinirra jiraata. namichi kun diina Oromoo ta'uu diinummaa agarsiisaa deemuu isaa asirratti hubatuu qabna. innis ammas taanaan diina Oromoodhaaf nafxanyaan ammas taanaan nuuf nafxanya malee firummaa isaanii hin qabnu. inni yoo fedhe maachii haa jedhuuni malee. kanaaf ilmaan Oromoo biyyoota garagaraa jirtan odeeffannoo garagaraa biyya bilbilanii hubachuu maaltu jira maaltu ta'uuf barbaachisaa akkam godhuu qabna karooraan wal jala masakamne waan ta'uu qabu wanni barbaachisu wanni biyyatti akka dalagamu yookaan nuti uummata biyyaa gargaaruu dandeenyu gosa kamiinuu haa ta'u faana buunee waan kana dalaguudha qabna. kanaaf ammoo wal hubannoo nu barbaachisaa hundi keessan ganda jirtanii ganda qabdaniittis akkasumas akkaataa itti wal beeytanii biyya bilbiltanii haala jiruuf odeeffannoo jiru funaanuu akkasumas maaltu barbaachisaa akkamitti haa deemnu waan jedhu dalaguudha qabna. yeroo rafan luftee jirti ammaaf dura nu bariite bilisummaan dhufaa jirti jennee haasaa turre hundumti kenna akkasumas hoggantoonni Oromoo hedduun isaaniillee itti obsaa ijoolleen tun ijoollee abbaa gadaati jedhaa turan. abbaa gadaa osoo hin taane abbaa garaa ta'anii as ba'an. kanaaf nuti ilmaan Oromoo abbootii garaa wajjiin diriddirii takkallee akka hin qabne dhugumatti Oromummaatti yoo amantan ka ta'u taate warroonni achi keessa daladdanis warroonni paartisan keessa achi keessa daladdan hundi keessanuu silaan wanti na dhibu keessa hoggantoonni paartii badhaadhinaa jalaa irraa ka'ee hanga gubbaa jiran gadda guddan nu dhagamanii haga kijiba oofan dhugaa jirtumaa baasuu isaanii wanni biraa honqate wanni guddaan yoo waan biraallee godhuu dadhaban afaan ofiitiin adabatutu isaan irra jiraata. kijiban jirre waan hin jirre haasa'u osoo hin taane afaan ofiitiin adabatutu irra jiraata. waan biraa yoo waan godhan dhaban taate wanni isa raawwatame kun borus irrattis akkasumatti raawwatama. yoo biyyi naga qabaatti yoo bindi bilisummaa qabaatti atillee nama taate jiraatti bakka dhiiga Oromoo jigaa jirutti bakki dhiigni Oromoo harka kan keetiin jigamaa jirutti bakka kamittuu nagahaan jiraachuu hin dandeettu bakka kamittuu deemtee galuullee hin dandeettu Oromiyaa keessa ati harka dhiigaati waan ta'eef. kanaaf hundumti keessanuu waan kana keessattuu gadi fageenyaan irratti dalaguudha qabdan. ijoolleen Oromoo biyya garagaraa jirtan hundi keessanuu hamma danda'ameen sagalee keessan addunyaa dhageessisaa rakkoo jirtu kana addunyaan hubatuu qabdi addunyaallee haa beektu hagamta akka diina akka ta'e namtichi kunis addunyaan duraa hubattee jirti sagalee haa taanuuf. lammataan ijoollee hedduu namni nutti qalame ijoollee lammummaa
Ameerikaa qabanillee jiru hedduun isaanii kadheen gaddamu har'a qabaman jechuudha. Isaan saniif immoo sagalee taanii mootummaan Ameerikaa akka nama kiyya gannaa dhistotee gaafachuu danda'a waan ta'eef isaaniifis sagalee haa taanu waan jiru hundaanuu wal bira dhaabbannee haa jajjabaannu ilmaan Oromoo hedduu akkasumas kanumatti aansee wanni jechuu barbaadu warra magaalaa Heerarootiin hedduu na gammachiistaniirtani mana wajjin gubanii nafxanyaa tokko akkasumas kan magaalaa san keessatti goobaa turedha mana waliin isa guban isas mana waliin akkasitti gubanii jechuudha isaaniif santu isaan barbaachisa jiraa isaanii gubuudha malee yoo jiraa isaanii isaan hin gubne isaa yoomillee taanaan kabajaa namaaf hin qaban jiraa isaanii gubuudha yoo jiraa guban mayyichee walloo jille naa dalaguu dideera ergattee turte garuu naaf siif deebisee ture hin baane hin taane jechuu barbaadeeti kanaaf isaan bakka jiranitti jiraa isaanii gubuudha haqa keetiif falmataa jirta haqa keetiif dubbataa jirta wanni dhiibbii wanni rakkoo qabu takkallee hin jiru yoo isaan of kabajan yoo isaan ummata kanaaf kabajaa qabaatan yoo isaan kabajaadhaan ta'anii kan isaan kabajuu dandeessu barcuma kabajaa abbatuuf jalaan deema jedhan akkuma san yoo barcuma kabajaa jarri uf jalaan deemu baatte uf kabachiisuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha kanaaf qeerroon Oromoo akkanatti uf kabachiisaa ammas taanaan waan galtanii mana teettanii miti waan hedduu nama gaddisiisu keessaa Jawaar Mohammad ani qabsoo tanatti wanti seeneef jedhe Oromoo ani rabbii kiyya tokkochaa fi Oromoo qeerroof qarree Oromoof manguddoo Oromooti abdadheetti seena malee takkaa mootummaa kanas ta'e nama tokko abdadheetti seena jedhe dhiirti gaafsan Oromoo isin abdadheetti seena jedhe hadha yoo gidiraan achitti raga'u yoo achitti rakkoo hedduu irratti deemu akkamitti rafnee buluu dandeenya akkamitti cadhifnee ciifna kun akkamitti garaas nyaatu dhabe Oromoo kanaafoo maal gochuutu nurra jiraata maal godhuu dhaqamne kana waan ta'eef hundumti keessanuu waan kana irratti dalaguu waan kana hojjechuudhaaf qophii ta'utu nurra jiraata kanaaf baay'eellee haasa'uun barbaadu hundumti keenya waan jira walaa hubannu walaa hubachiifnu waan kanas irratti haa dalannu isiniin jedhe galatoomaa waan argeeffattan